Tiilee biyya Arabaa keessa shamarran keenya arganii ajajaan ajajatanii har'a dhufeef yookiin biteef jedhe tokko isaa gatii wajjin assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baddaa fi dhihaa fi laga distii kana namoonni hedduun ni beeytanii ni jaalattanii akkasuma ammootuyyuu gaafii hedduu keessatti suuraa isii intarneetarraa sarchi gootanii buustanii argitanii kunoo kallattiidhumaan har'a ajajaadhaan qabadhee dhufee bitee jira. Tokko isaatiin qarshii isaa wajjin jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya distiin tun isii shanii guddoo qabdii, jiddu galeetti qabdii, itti aantuu qabdii, akkasuma immoo sadarkaan afurii baay'ee babbareedduu kan taatee fi isiin xiqqoon ammoo shanaffaalleen baay'ee gaarii kan taateedha. Jabduudha jechuu barbaadeeti. Dhugaa jirtu isinitti hima jaalattanii bitattanii jibbitanni dhiistanii isiin tuni jechuudha. Distiin tuni baay'ee akka fakkeenya malee baay'ee akka distii madaamii san hin furdattu yookiin akka distii seramiikaa yookiin akka distii Pakistaanii hin furdattu. Dhugaa jirtu isinitti hima jaalattan bitadha jibbitan dhiisa. Qarshiin isii tana biteen jechuu obboleettii xiyyaa qarshii 7,500 jechuudha. Distii seramiikallee bitee distiilee hedduu bitee akka nama darzanaan biteetitti walirratti kan nuuf kennanidha. Ka jaalattan hin bitattan. Itti aansuun ammoo tuyyuu rakabootiidha. Rakabootii bifa haarayyaa yookiin diizaayinii haarayaan dhufee jira. Qarshiin isaa ammoo qarshii baay'ee xiqqaadha. 2,000 rakabootiin kun maaltu rakabootii kaawwanirraan garagara godhe yoo jettan rakabootiin abbaa gadaallee inni tokkoffaa ta'e 2,000 inni kun ammoo 1,500 akka barbaadaniin jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammoo to'an isa tokkoffaa hin taane hin bitu. Gatii isaa isinitti himee isin kafeetan filattanii bitachuun fedha keessanii maaliif jennaan baay'ee laafaadha. Rakabootiin kun namoota rakabootii kaan bitachuu hin dandeenyeef baay'ee bareedaa kan tahee fi akkasuma ammoo tuyyuu xiqqoo meeshummaan isaallee jabina qaba. Maaliif jennaan rakabootii kana kallattiidhaan wanni qabadhee isinii dhufeef namni rakabootii 4,000 bitachuu hin dandeenye akkasuma maatii fi sapiraayis godhuu hin dandeenye rakabootiin kun qashtiidha. Qarshiin isaa qarshii 2,000. Siniin tun ammoo tuyyuu sinii baay'ee bareedduu taatee fi akkasuma furdoodha. Bifa warqiitiin jirti. Walumaa galatti darzana firii 12 qarshiin isii ammoo tuyyuu 4,300. Itti aansuun distii seramiikaati jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee sinii tana geessee ka'ee itti siniif deebi'a. Siniin tun maaliif 4,000 wayitaati warri jettanii na gaafattani. Siniin tuni baay'ee furdullee akkasuma immoo diizaayinii adda tahee fi yookiin diizaayinii baay'ee bareedaa fi mijataa tahe san qofa osoo hin tahin abbaan jechuudha meeshaa bareedaa qulqullina qabuu fi akkasuma immoo meeshaa faashina tahee fidee haga barbaadeen gurgurachuu ni danda'a. Maaliif jennaan mirga guutuu qabaa. Jaalannu hin binnaa jibbinu yookiin nutti qala'u inni dhiifna jechuudha. Maaliif jennaan namoonni hedduun yeroo rakabootii Dubaayii akkasuma immoo tuyyuu rakabootiidhaan gurgurdaa gadi dhiisu qarshii kana mara maal jedhanii nama haasaantu jira. Ka jaalate bita malee rakabootiin 5,500 ni jira, rakabootiin 5,800 ni jira, rakabootiin 2,000 ni jira, rakabootiin 2,500 illee ni jira, rakabootiin 3,000 illee ni jira. Kammaan hin jirre hin jiru. Ka 4,000 ni jira, ka 7,000 ni jira. Bar filannoo keessan malee filannoo hin qabdan jechuu miti. Meeshaa kana namni yoo bitu waan filannoo hin qabne si'a. Kanaaf gara distii seramiikaatti adeebi'u. Distii seramiikaa kun isaa guddaa tahee fi yookiin ammoo tuyyuu meeshaalee hedduu qabu. Akkasuma ammoo tuyyuu dhugaa isinii himuu an distii seramiikaa 9,500 distii seramiikaa 10,000 11 ka 13,000 kana caalaa jaaladhe. Garuu obboleettiin tiyya isa kana jaalattee bitte maaliin garaagarummaa qaba jettanii yoo na gaafattan isinii himaa eeggadha. Tokkoffaa irratti distiin hundi isaa kurreen irratti ka godhamu yookiin ammoo qabanni kurree as keessa jira jechuudha. Tokko isaatiin jechuun as keessa guuranii kun asirra akka godhamu kana jechuudha. Akkuma amma xiqqaa kanarra jiru kanatti guddaa irratti illee jira. Tokkoffaa irratti maxbashaa xiqqaa harma harkaa qabu kanaa fi maxbashaa guddaa qaba. Kana jechuun xaawaa jechuudha. Xaawaan kun akka xaawaa baxxee odoon tahini akka distiititti golboodha guddaadha jechuudha. Waan guddinaatti baay'ee guddaadha. Golboollee hedduu namatti tola. Bareedadha. Garaagarummaa ka 11,000 fi 13,000 kana ammoo isinii hima naa obsana eeggadhaa obsaan tokkoon isin garsiisee ka'ee jechuudha. Walumaa galatti maxbashaa yookiin xaawaa xiqqaa tokkoo fi guddaa tokko qaba. Itti aansuun distii gugurdoo 2 qaba jechuudha. Distiin tunillee guddoodha. Viidiyoo irratti xiqqoo fakkaata. Seramiikni immoo dhugaa rabbii seramiika turkiiti isa aslii sirriitti tahee tokkoffaadha jechuudha. Itti aansuun distii jiddugaleetti qaba. Tunis xiqqoo miti baay'ee bareedduudha. Jiddugaleetti taati malee xiqqoo hin jedhamtu. Distii 3 qaba jechuudha. Naa hubadhaa sirriitti distii guddoo takkaa fi itti ta'antullee jabduudha. Waan hunda caalaa ani ka jaaladhuuf natti tolu shamarran biyya Arabaa artanii beeytanii inni kun maxbashaallee tahuu akkasuma mootuyyuu kallattii lamaan kan ibidda irratti xabbasuu jechuudha.
namni hedduu hiriyaan tiyya takka hedduu jaalatti jechuudha. Dhugaa rabbii biyya arabaa yoo jirtu isa kana qaba jechuudha. Hundi kana hin qabu. Distiin saramiikaa marti kana hin qabu. Isiniif gala isa kana foon itti xabbasuu feetanii akkasuma immoo tuyyuu kuduraa itti xabbasuu feetanii haalan itti xabbasan odoo banuun tahini erga itti guranii ibiddarra kaanii yookiin istoofirra kaanii kallattii lamaanuu itti gargalchan jechuudha. Akkanaafi garanatti jechuu barbaadeeti. Haxumaa nama barbaachisu ufumaa gargalcha ufumaa jijjiira jechuudha. Itti aansun waan jibbi keessa waan maallaqa jechuu meeshaa hagana jedhanii maallaqa ittiin argatan tokkoffaa cinaa kanaan shiboodha. Garachaanuun isboonjiidha. Itti aansee ka godhatanii godhadhee isin agarsiisuu barbaade garuu ammoo baqqanatti hin tolle diiguun feene obboleettii tiyya jala ka godhatan jechuun yeroo nyaata hojjetan warroonni nyaata jechuudha hojjetan hoteela gurguddaas ta'e akkasuma bakka nyaatan beekamtii qaban godhatan ofitti jechuudha gaawonni akka gaawoniiti. Itti aansuun ammoo meeshaan qarshii isaa sirrii dabalu isa kana laastikiidhaan kanneen jechuudha gara biyyaan hin jaaladhu maalis yennaaniin meesummaan hubadha takka lama jettanii firee torba qaba ka paastaa qaba ka ruuzaa qaba ka ittoo qaba ka illichaa qaba ka daabboo qaba ka wanne inni hin qabne garuu hin jiru sinii galee waan torba qaba kun qofti torba. Itti aansee ammallee jechuudha isboonjii fi akkasuma immoo shiboo ittiin dhiqamu lama qaba. Isa lama jechuu ka ofii godhan tokko qaba. Maankaa cilfaa maalii kanneen qabatee laastikiidha malee torba qaba. Meeshaa meeqa jetta walitti yoo herreedan hundi isaa kun torba kan harka godhatan lama 8 isboonjii lama 8 9 10 11 maxxashaan lama 13 distiin 3 16 ka akka jechuun waan barbaadan xabbasatan saniin 17 jechuudha laala distiin 3 meeshaalee kanneen hunda wajjin qarshiin inni ittiin bitame qarshii Itoophiyaa 13 jechuudha. Maaliif jennaan namni yeroo hedduu qarshii hin himtu meeshaan kee qulqullina qaba nama hedduu takkas jedhe qobsaan dhageeffadhaa qarshii yoo namni hime ammoo jechuu doon tahin hayyee filannoo isinii kaaya. Distiidhaan kunniinii fi kun mee garaagarummaa takkallee hin qabu. Tokkoffaa irratti distiin asitti argitan israasii yookiin rasaasiin kuni 11,500. Inni kun meeshama asitti argitan kana qaba malee waan biraan qabu. Distii gugurdoo 4 fi maxxashaa tokko qaba. Baay'ee furdaa kan tahee fi akkasuma immoo tuyyuu qallaalii kana namatti illee hin tolu. Itti aansee ammoo gurraachi jidduutti isin argitan kunillee akkasuma qarshiin isaa baay'ee garaagarummaa qabu. Baay'ee qashtii kan ta'ee fi immoo natti tolee jedhe isa sitti argitan bifa gara magaalaa gara gurraachaa jiru kan argitanii inni kunillee qarshiin isaa ammoo tuyyuu 9,500. Furdaadha wanni inni hin qabne kotatii san hin qabu meeshaa 17 18 hin qabu ammoo wanni isin jalaa hafe ka argitanii waati xabbasan osoo waliin hin dhayin isa san qofa hin qabu malee kotatiin jechuu isboonjii itti lakkaayanii cilfaa laastikii maankaa laastikii dhugaa rabbiyan isinin kijibu dhugaartu isinitti jaalattan bitadhaa feetan dhiisa. Distiin saramiikaa kunniinis jira 10,000 jira 11,000 jira 11,500 jira kunis 13,000 kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota